ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮሚያ ተዘመራሉ ዴቢያን ነፋና ቱራ ኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባን ራሱ እየወረረ ነው እኔ በአካልም በትክክልም ሪፖርት ሰርቼበታል ኢንቨስቲጌት አድርጌያለሁ እዛ ቦታ ላይ አዲስ አበባና ኦሮሚያ ድንበር ችግር እንዳለበት ዛሬ አዲስ የምንነጋገረው ጉዳይ አይደለም የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከሱሉልታ ወረዳ መጥቶ ኦሮሚያ መጥቶ አዲስ አበባን እየወረረ ነው አዲስ አበባ እኮ ከ25 ከ27 አመት በፊት ወይም ከ30 አመት በፊት 24000 ሄክታር ካሬ ሜትር ናት እንደው ለመረጃ ብዬ ነው ኦሮሚያን ለአዲስ አበባ ውሃ ላመጣን ብለን እየጮህንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮሚያ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጋራ ነው ይቻላል ለምን ጥላቻ ይፈጥራል ጥሩ አይደለም ከጥላቻ መማማር እኔ አማርኛ ነጥቼ መማር አማርኛ ምሽሶ ማጥርቶ ኦሮምኛ መማር ትግረኛ መማር ወላይትኛ መማር ጉዳት የለም ተኒ ጅራተን አካታ ummanni achi keessa jiru hundi ijaba baasee Dr. Abiyin itti ilaalu maaliif jecha kana dubbatte maaliif dubbiin kun sirraa bahe nuti kasi'ee nu akka biraatitti Oromoon as keessa waa tokko illee hin qabu as keessa haa bayanii dubbiin warri diinaa ka keessa jiraataa jiru nama biraati ka keessatti misoomaa jiru nama biraati nuti daangaaf daangarra deemneeti wacuu malee Finfinnee keessa mana takka hin qabnu Finfinnee keessa business tokkoon qabna harka fuune kabajamtoota fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuun jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabu an mootiidha deebi'ee dhufee jira viidiyoo addaatiin deebi'ee dhufe har'amoo siyaasa keessatti xirqim jennee gallee jirra egaa oromoo ta'ee namni waa'ee siyaasaa hin dubbanne hin jiru hundi keenna hanga dandeenyutti hanga beeynetti hanga wanta nutti fakkaate akkasumas hamilee keennaan wal qabatee waa'ee lafa oromoodhaa waa'ee saba oromoodhaa miidhaa fi rakkinna saba kanarra gayaa jiru daa'imarraa hanga dargaggeessaa fi manguddootti namni waa'ee oromummaa fi oromoo hin dubbanne hin jiru jechaadha walumaa galatti oromoo ta'ee kan siyaasa hin beekne hin jira jechuun xiqqoo rakkisaadha akkaataan itti beeknuu fi akkaataan itti ibsinu garagara haa ta'ulleedha kun paartii tokko deeggaree kun paartii biroo deeggaree namuu akka yaada paartichaatitti haa ibsatu malee hundi oromoodhaa waa'ee siyaasaa kana sirritti akka gaariitti nuuf galee jira egaa guyyaa har'aa waa'ee lafaa Finfinneedhaa waa'ee ammoo oromoon miidhaan garagaraa irra gayaa jira miidhaalee oromoo irra gayaa jiruu fi saamuu fi saamsisuu lafa oromoodhaa kana keessatti ga'ee guddaa kan qabu eenyunnidha oromoon qabsoo bara dheeraadhaa qabsoo hadhaayaa dhiiga dhangala'u irraa hanga lafeen cabuutti oromoo bilisoomsuudhaaf godhaa ture maaliif galma ga'uu dadhabe Abiyyii fi Adaanech Abeebee yeroo ammaa kana waa'ee oromoo maal jedhan ka yaaddoo duraan nutti dhagahamaa ture miidhaa saba kanarra gayaa jiru irratti ummanni kun saba diina wajjin waliigaleetii nurratti hojjetaa jira jedhee namoonni hedduun shakkii garagaraa kaafneetii duula Abiyyi irratti fi Adaanech Abeebee irratti godhaa turre akkasuma immoo diinnis isaan kun oromoodhaa shaneedhaa onagiif hojjetu oromoon oromuma akkuma Mallas Zeenaawii jedhe maanninyaan oromoo hin dafaxaan lootarii bifaaq onag የሚል ቅጥል ስም አይጠፋውም አኩመ ጀደሰኒ ወሪ አማ ዲና ወሪ አማ ኑንፈልማ ጅሩ ወሪ ሃንዱር ፊንፊኔዳ ኬና ኦሮሞን አስኬሳ ባው ቀባ አፋን ኦሮሞ አስኬሳ ትፋርፈሙ ሂንቀቡ አፋን ኦሮሞ አስኬሳ ዱበተሙ ሂንቀቡ አላባን ኦሮሞዳ ፊንፊኔ ኬሳ ትፋንፈሙ ሂንቀቡ ጀዳኒ ዲና ኢራቲ ዱላ ኖቲስ አሞ ገራጋሌ ኢሳን ኢራቲ ዱላ ሜዋኤ ካና ተከተካን ወጂን ኢላላ አብይን ማል ጀዳ ዶክተር አብይ ማል ጀዳ አዳነች አቤቤ ሆ ማል ጀቲ ኑቲ ሆ akka oromootiti akka sabaatitti oggantoota keenya kanaaf maal gochuudha qabna maaltu nurraa eegama wanta jedhu wajjin ilaalla mee Adaanech Abeebee gaafii gaazexanyoonni warra Amaaraa bira taa'anii itti cinqan gaafilee garagaraa isaan gaafataniif deebii akkamii deebisti deebiin isii kunoo amma dura magaalaa san keessatti Finfinnee san keessatti akkanatti ifatti deebi'ee jira wanta jedhu wajjin ilaalla mee viidiyoo Adaanech Abeebee isinii galcheetiin deebi'an nafaana tura ኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባን ራሱ እየወረረ ነው እኔ በአካልም በትክክልም ሪፖርት ሰርቼበታል ኢንቨስቲጌት አድርጌያለሁ እዛ ቦታ ላይ አዲስ አበባና ኦሮሚያ ድንበር ችግር እንዳለበት ዛሬ አዲስ የምንነጋገረው ጉዳይ አይደለም ኦሮሚያ መጥቶ አዲስ አበባን እየወረረ ነው አዲስ አበባ እኮ ከ25 ከ27 አመት በፊት ወይም ከ30 አመት በፊት 24000 ሄክታር ካሬ ሜትር ናት እንደው ለመረጃ ብዬ ነው 24000 ካሬ ሜትር አለ ፕላኑ
መረጃ ነው ማየት ይቻላል። ዛሬ 54000 ደርሳለች 54000 ደርሳለች። ኦሮሚያ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ወሮ ነው ወደ 54000 ያደገችው። በመረጃ ስንነጋገር ጥሩ ነው። ከተማ ሲያድግ ይሰፋል። 2009 ትልቅ ንቅናቄ የተፈጠረው እኮ መሬት ላይ ነው። የመሬት ወረራ ይቁም ነው። ወጣቶች ወደ ፊት ለፊት ወጣው ጥይት ፊት ቆመው ደረታቸውን ሰጥተው የሞቱት መሬት ወረራ ይቁም ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስት አንዱ ማስተካከል ያለበት መሬት ወረራ እንዳይቀጥል ማድረግ ነው። የሪፎርማችን አካል ነው። ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የለም ነው። ወጣቶች ፊት ለፊት ሜዳ ላይ ወጣው የተተኮሰባቸው ሲሞቱ የነበሩት ከ2 አመት በላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የኖርንበትም አንዱ ምክንያት እምቢ ያለው ህዝቡ ይህ ፍትሃዊነት ነክሷል ይቁም ነው። ስለዚህ የቆየ ነው፣ ስር የሰደደ ነው፣ ብዙ ውዝፍ ስራዎች አሉት። ቀላል አይደለም። በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር አስተካክለን የሚሰራውም ሰው በየቦታው ምንመድበው መልአክ ሆኖልን እንደ መልአክ ንጹህ ሆኖ ሊሰራልን አይችልም። ሂደት ነው ለውጥ። ግን argitan kana akka dhageettan kana afaan amaaraatiin ibsa gaafii oromoon magaala finfinnee weeraree jira. Oromoon oromiirraa ka'ee magaala finfinnee nurraa fudhachuutti jiraadha. Gaafiin gaazexeessichi gaafatu gaazexeessaadha. Saba biraa bakka bu'eeti silaa gaazexeessaan biyyattii bakka bu'a. Sabaaf sablammii hunda bakka bu'eeti gaafii garagaraa gaafata malee saba tokko hogganee saba tokko deeggaree gaafii akkanaa silaa gaafatuun hin malle የሚገኙ የአርሶ አደር ልጆችን እንደዚሁም አዲስ አበባ ወይም ፊንፊኔ የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ በመሆኗ ምክንያት ልጆቻቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተማር ለሚፈልጉ ዜጎች የከተማ አስተዳደሩ በአፋን ኦሮሞ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ማደራጀት እንዳለበት አስቀምጧል። ኢና ጀቸ ከናኦል ወኒ ኢሳን አርሱ ተኮለን ጅሩ ፊንፊኔ የኦሮሚያ መዲና ናት። የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት። ፊንፊኔ የኦሮሞ እምብርት ናት። የሮ ጀቸ ከና ዳጋን ጋዜጤሶታ ሳተው ሞቱሞታ የሮ አማ ከናፍ የሮ ዱሪ ኢረጅራኒ ሳታኒ ዮካንሞ አክቲቪስቶታ ኦሮሞ eenyummaanu aktivisti beeka yookaan hayyuu guddaa miti. Wallaalammaan Oromoo tokko gadi ba'ee miidiyaadhaan Finfinneen ta Oromooti yeroo jedhan diinni kanaa ol wanni isaan aarsu tokkollee hin jiru. Sababni isaa maali? Isaan dhugaa hin fedhan. Karama ta'eenu haa ta'u isaan dubbiin tun akka dhugaa hin ta'inni beekan. Dubbiin tuni Finfinneen tuni akka dhugamatti ta Oromoo taatanii beekan. Garuu maal godhan holola sobaatiin wanti tokko sobaan deddeebi'ee yoo dubbatame dhugaa akka ta'u beekan. Miidiyaan paawarii akka qabu beekan. Nama ollaa isaaniitiif addunyaa tana hololaan amansiisuu akka danda'amu isaan kana beeku. Miidiyaan paawarii miidiyaan qabu beekan. Kanaaf irra deddeebi'anii dubbii kana irratti lola godhan. Aktiivistii Finfinnee jedhanii baaldaraas jedhanii maal jedhanii ijoollee Finfinnee keessatti dhalatan ka waa tokko hin beekne ka Gondariif Goojjam ta'uu isaaniitu hin beekne nuti ijoollee Finfinneeti ka ብሔር ብሔረሰብ ka ፖለቲkaa natsaanan jedhanii nya ብሔር የለንም jedhanii dubbii kana afaan kaaniiti akka isaan okay ብሔrii hin beekanii isaan ፖለቲካ irraa natsaadha. Gaafa alaabaan Oromoodha Finfinnee keessatti fannifamu maaliif lolan maaf hiriira ba'an maaf qabeenya namaa caccabsu erga isaan ፖለቲካ irraa siyaasa irraa natsaa erga ta'an erga isaan ብሔረሰbii hin beekne maaliif san godhan kana akka godhu aktiivistootaa fi beektota jaraattu dubbii kana ijoollee daa'imuma irraa xiqqeenya irraa barsiisan dubbiin sobaa tokko irra deddeebi'amee yoo sitti himame dhugaa ta'a. Kanaaf dubbiin kun isaan aarsachaa isaa mufachiisa. Dr. Abiyyiin hoo maal jedha? Nuti ammoo maal gochuudha qabna wanta jedhu dhumarratti daqiiqaa muraasaaf haasaa gabaabduu isiniif godha. Mee viidiyoo Dr. Abiyyi dhageeffannee wajjin. ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመራሉ። የግሪክ ትምህርት ቤት አለ አዲስ አበባ ውስጥ፣ ሊሴ አለ ፈረንሳይ ትምህርት ቤት፣ ጣሊያን ትምህርት ቤት አለ፣ ጀርመን አለ፣ ማሪፍ አለ፣ የቱርክ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል አለ። ይሄ ሁሉ በቋንቋ ነው የሚዘምረው። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያ ምን ኢትዮጵያ ይባላል? አሁን ኢትዮጵያ ነኝ ትክክል አይደለም። መዘመር ተረኝነት ነው። እኔ ባህር ዳርም ቢዘመር በሻሻም ቢዘመር ትግረኛ አማርኛ ችግር የለብኝም። እኔ አማርኛ በመናገር ትግረኛ በመናገር ተጠቃሚ ተጎጂ አይደለም።
ግን በዛ ደረጃ ጥላቻ ጥሩ አይደለም። ኦሮሚያን ለአዲስ አበባ ውሃ ላመጣህም ብለን እየጮህንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮሚያ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጋራ መኖር ይቻላል? መቻቻል ማለት እኮ እሱ ነው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች፣ የኦሮሞ ተቆርቋሪዎች፣ የኦሮሞ ተወካዮች እዚህ ያላችሁት ደግሞ ዝም ብዬ የምመክራችሁ ምክር ኦሮሞ ምንም እንኳን ጫና ቢደረግበት ቋንቋውንና ባህሉን ማቆየት የቻለ ህዝብ ነው። ከእናንተ አይፈልግም እሱ። ማንንም ቋንቋውን አልነጠቀውም፣ አቆይቶታል በራሱ ባህል። የገዳ ስርዓትን ማንም አላፈረሰውም፣ ቆይቷል እኮ አለ። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ኦሮምኛ የተማራችሁት የእናንተ አባቶች ኦሮምኛ የሚናገሩት ለኦሮሞ የሚመች ስራ ስለነበር አይደለም፣ ባህላቸውን ስላቆዩት ነው። እሱ ይጻፍ ይዳብር ችግር የለብኝም። ዋናው የኛ ስራ ግን በኦሮሚያና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል የነበሩት ችግር በእርሻ በልማት በደህንነት ያለውን መፍታት ሲሆን እዚያ ዘምር ያለው እያለ መፎከር ትክክል አይደለም። ኦሮምኛ መማር ችግር የለበትም። ኤቭሪዌር አማርኛ እንማር፣ ትግርኛ እንማር፣ ጉዳት የለውም። ግን ሌላውን ለማብሸቅ የሚደረግ አይነት ተራይ ነው ብሎ አይነት ማሰብ ትክክል አይደለም። ተራ የሚባል የለም። ይሄ እኮ አይደለም፣ በጋራ እናስተዳድራለን ነገር። ለዛ ነው ብልጽግና የተፈጠረው። አማራን ሲያይ ደሙ የሚፈላ ኦሮሞን ሲያይ ደሙ የሚፈላ አማራ ኢትዮጵያን አይወድም። ቢኮዝ እነዚህ ማጥፋት አይቻልም። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በእጅጉ የተሰባጠሩ ስለሆኑ ያለ ምርጫ ተከባብረን ተዋደን አብረን መኖር ብቻ ነው፣ ሌላ ምርጫ የለም። እና እባካችሁን የዕቁብ ሐሳብ እንተው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ ለሁላችን ትበቃለች። በትብብር እንስራ። አንዳንዴ ደግሞ መስመር ስተን ነጠፋ ከሆነ ህግ አበጁ፣ በህግ ይስተካከላል፣ ችግር የለውም። እስካሁን ግን ከተረት ተረት ያለፈ በፋክት ደረጃ ያን የሚያሳይ ነገር የለም። ተረት ተረት ደግሞ ቆይቶ ያባላል። ለምን ቆየ ጥላቻ ይፈጥራል። ጥሩ አይደለም። ከጥላቻ መማማር፣ እኔ አማርኛ ነጥቼ መማር፣ አማርኛ የሚሰሩ ማጥርቶ ኦሮምኛ መማር፣ ትግርኛ መማር፣ ወላይትኛ መማር ጉዳት የለውም። በጋራ ተባብረን ሀገርና ሀገር እናስከብር። ከዛ ውጭ ያለው ሐሳብ ከጥፋት ያለፈ ትርፍ አያመጣልንም። ፓርላማ ከና ዮ ሴራ ላልተኔ ጅራተን አካታ ummanni achi keessa jiru hundi ija babaasee Dr. Abiyin itti ilaalu maaliif jecha kana dubbatte maaliif dubbiin kun sirraa bahe nuti kasi'ee nu akka biraatitti Oromoon as keessa waa tokkollee hin qabu as keessa haa bayanii dubbiin warri diinaa jedhu kun dhugaadha jettee akka nu deeggartu feena malee haasoin atamma haasoitu kun sirraa haasaa eegamuu miti waan jedhan fakkaata. Hundi isaanii warra paarlaamaa keessa taa'ee dhageeffatu sayyoo dhageettan ija gurraacheffataniiti fuula isaanii walitti shunturuuressanii isa laalaa jiran jechuudha. Wanni asirratti jechuu barbaadu maali? Dr. Abiyin kana jedheef Oromoonni bilisoomtii miti yookaan ammoo Dr. Abiyin jecha kana dubbateef Finfinneen ta Oromoo taatii miti. Finfinneen duri illee ta Oromooti. Eenyummaan illee Oromoo irraa fudhachuu hin danda'u jechuudhaaf nurraa fudhatanii jiran. Already ka keessa jiraataa jiru nama biraati, ka keessatti misoomaa jiru nama biraati. Nuti daangaaf daangarra deemneeti wacuu malee Finfinnee keessa mana takka hin qabnu. Finfinnee keessa biizinasa tokkoon qabnu jechaadha. Jireenyi murteessaadha. Wanti isaan ama Finfinnee kanaaf achi keessatti akkanatti wacaniif achitti dhalatan, achitti guddatan, biizinasa achi keessaa qaban, viillaa fooqii gurguddaa achi keessaa qaban, suuqawwan hoteela gurguddaa achi keessaa qaban. Oromoon tarii as keessaa nu buqqisaadha. Qabeenya keenya kanarraa buqqaanaadha. Magaalaa misoomte tana keessaa bannaaf akkanatti carrifatanii lolan jechaadha. Nuti ammoo kana hunda godhaan jirru bosonatti deemu, gaaratti deemu, attan wallistoonni teenya artistoonni keenya yeroo wallisan gaara keessa bosona keessa fiiganiiti wallisu malee magaalaa iddoo bashannanaa bakka garaagaraa bakka Oromoon qulqulluun jiru, bakka Oromoon uffata gaarii uffate jiru dhaqanii taa'anii akka isaan wallisan sanitti wallisan. Oromoon bakki dhaqeetti bakka qonnaan bulaan bootii godhatee itti qotee dhoqqee keessa gangalatee itti wanta godhu bakka san dhaqeetti achitti wallisa jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Nuti magaalaa waa takka hin qabnu nuti ummata baadiyaati jennee ragaa ofitti ba'uudha jechaadha. Kana sirreeffachuu danda'uudha qabna. Karaa biraatiin ammoo Dr. Abiyin bifa kanaan paarlaamaa san keessatti dubbate, Adaanech Abeebee bifa kanaan ummata san duratti dubbatte, ummanni kun kanaaf waca gochuutti jira. Gaafa ummanni kun akkanatti jaratti wacu, nutillee ammoo deebinee jaratti wacnu. Kun feerii miti ammallee. Namni tokko eega siif dubbate, namni tokko eega haqaaf dubbate, namni tokko hanga danda'een wanta tokko sirreessuudhaaf yaalii godhaa yoo jiraate Finfinnee keessatti duraan afaan Oromoo hin dubbatamu, har'a afaan Oromootti dubbatamaa jira. Finfinnee keessatti duraan afaan Oromoon faarfamu, har'a faarfamaati jira. Finfinnee keessatti alaabaan Oromoo tammaan oppidiyoo sunuu hin fannifamtu, har'a fannifamteeti jirti. Kanatu isaan waccisiisutu jira. Gaafa isaan wacan kan ammoo nutillee wajjiin Dr. Abiyitti wacuun, Adaanech Abeebeetitti wacuun
dogongora guddaadha. Dogongora guddaa kanarraa ammoo sirraa'u nu barbaachisa. Waldeeggaruu wal cinaa dhaabbannee siif jira waliin jechuutu nu barbaachisa. Gaafa jalqaba Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufu hanga ummanni diinaa kun rifatee shunturuura'ee lafa lixuu ga'e hundi keessanuu ni beektan. Gaafa dhaabbonni Oromoodhaa Dr. Abiyyiidhaan loluuf bosonatti galanii Abiyyiitti as dhukaasuu eegalan diinni lubbuun itti deebi'ee bakka jiru hundaa ka'ee nu wajjin dhaabbatee keessattuu erga TPLF illeen itti kaate as humna godhatanii jechaadha. TPLFin Dr. Abiyyiin lolti, ABO'n Dr. Abiyyiin lola, KFO'n Dr. Abiyyiin lola, wanni lafa jira Oromoon qeerroon isaan lola akkamitti nuuf hojjechuu danda'a namni kun abadan nuuf hojjechuu hin danda'u. Sirimayyuu eega nuti jibbine gara nama biraa deemee nama isa jaalatu wajjin deemee namoota saniif dalagaa jechaadha. So akka namni kun nu jibbine dhiibbaan garagaraa akka nurratti hin deemne gochuudhaaf dhugaa jaraas balleessuun bu'aa takka illee hin qabu. Bakka isaan dalaganitti kun sirriidha jennee bakka isaan dogongoranitti ammoo kun dogongora jechuun barbaachisaadha. Uummata Wallaggaa fi amma Oromiyaa keessatti namoonni maa du'anidha. Duutii fi dhumaatiin uummata Wallaggaa irratti deemaa jiru sababa adda bilisummaa yookaan shaneen Wallagga keessa jiruuf. Yoo shaneen Wallagga keessaa bahe Dr. Abiyyiin maal godhaa achi dhaqee lolat. Maqaa shaneetiin uummanni faannoo fi maaliin achi dhaqaniiti uummata ajjeesutti jiru. Uummanni Wallaggaa akka hin dhumne yoo barbaadan waa lama gochuudha. Takka yookaan shaneen achi keessaa bayuu yoo ammootu hin baanu jedhan uummata Wallaggaa akka diinni faannoo liyyuu haayilii fi mootummaan dhaqee uummata saniin ajjeefne ofirraa dhoorkuudha dhumate. Yookaan uummata keessaa saba keessaa ba'uudha. Kanuma yeroo mootummaan Oromoodhaa aangoorra jirutti Oromoon bosona keessa taa'ee Oromootti dhukaasa banuun kana hayyoonni hedduun dubbatanii jiran. Jawaar Mohammad irra deddeebi'ee dubbatee jira. Waan an dubbadhee miti Hacaaluu Hundeessaa du'uu isaatiin dura dubbatee jira. Hayyoonni hedduun dubbatanii jira. Xaggaayee Dandanaa dubbatee jira. Hedduun dubbatanii jira. Jaamboo Jootoo dubbatee jira. Wallistoonni ummaanuu jecha barbaanne jechaadha. Karaa hayyoonni warri akka Dr. Mararaa Guddinaa dubbatanii jiran, warri akka Baqqala Garbaa dubbatanii jiran kun sirrii miti. Oromoo angorra jiru Oromootti dhukaasuun faayidaa tokko illee hin qabu. Walis siiqanii waloodhaan dhimmi kenna dhimma keeti jedhanii walis siiqanii wajjin dubbachuudha. Dr. Abiyyiin Oromoo bilisoomsuu fi miti kan hojjetu Itoophiyaa guutuu bilisoomsuudhaaf Itoophiyaa guutuurraa diina eeguu fi Itoophiyaa guutuurraa Itoophiyaan guutuun akka nageenyi qabaattuuf hojjechuutti jira. Warri achii gadi warri naannoo Oromiyaa irra jiran Oromiyaan nagaa argattu Oromiyaan haamisoomtu jedhee hojjetu warra amma akka Jaalmarroo kana wajjin dubbatanii dubbii karaa nagaatiin fixuu ni danda'u. Garuu rakkoon jiru maa inni Jaalmarroonis aangoo barbaada, Shimallis Abdiisaallee aangoo barbaada. Namni aangoo barbaadu lamaan ammoo kormii lama moonaa tokko keessatti hin moo'uudha dubbiin kana. Malee warri adda bilisummaadhaa amata 55 bosona keessa taa'ee lolee kan hin bilisoomsin har'a Abiyyiin nurraa kaasee nu bilisoomsan abadan waan hin yaadamneedha. Akkasitti qabadha. Nuti hanga dandeenyeen nama karaa sirrii jiru nama sabaaf dalagu haa deeggaru haa faana dhaabanu. Kanumaan isin jechuu barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal argina. Horaa bulaa deebana. Bye bye.